dhoksaa fannoo. Fannoon maali? Secret of the cross yookaan immoo afaan Amaariffaatiin የመስቀሉ ምስጢር. Fannoon maali? Muka. Maalidha fannoon? Mee waa'ee fannoo haasa'u. Isa duraa Qorontos boqonnaa 1:18 dubbiin fannoo isaa gowwummaadha warra badaniif nuyi warra fayyineef garuu humna Waaqayyooti jedha. Diilaa Yuunivarsiitii yeroo barannu bara 1999 keessa nama tokkotu yeroo hundumaa fannoo guddaa hojjaasaa ga'u tokko gatitti baatee deema. Fannoo diimaa qalama diimaa dibeetu guyyaa guutuu magaalaa Diillaa keessa baatee adeema. Duuba konfiraansiis baatee dhaqaa, lafa gabaas baatee deemaa, fannoo baatee adeemaa oola guyyaa guutuu. Akkanaa galitti namichi kun fannoo Yesuusiin baata jechuudha. Fannoon maali? Isa mormatti rarraafatanii moo isa mukarratti rarra'edha? Mee waa'ee fannoon isinitti hima. Fannoo jechuun dhiphina Kiristoosidha. Mukichi simboliidha. Isa mukarratti rarra'e sana waa'ee isa mukarratti rarra'ee beektu warri mormatti rarraafattan. Warri fannoo wayyaatti hodhattan. Fannoo mormatti rarraafachuun baay'ee gaariidha. Uffata irratti hodhachuun baay'ee gaariidha. Baatanii adeemuun baay'ee gaariidha. Qalamaan kaasanii bocanii mana ofiitti laxafachuun baay'ee gaariidha. Hiikka isaa beektu garuu dhoksaa fannoo beektu. Fannoon maali? Isa mukarratti fannifame sana haasa'uun waa'ee Yesuus Kiristoos. Fannicha keessa maaltu jira? Mukicharra maaltu jira? Fannoon dhiphina Kiristoos. Fannoo irratti gidiraa inni arge sana, xoofoo inni dhuge sana, nu fayyisuuf gatii inni kaffale sana dhoksaan fannoo keessa jiru. Mukicha miti. Mukicha irratti isa rarraafamedha. Waa'ee mukicha irratti isa rarraafamee beekuudha inni guddaan. Waa'een fannoo. Dhiphina isaa keessaa hirmaachuu, garafamuu isaa keessaa hirmaachuu, gidiraa Yesuus keessaa hirmaachuu, xoofoonni dhuge keessaa dhuguu jechuudha. Kiristaana jechuun Kiraayistiidha. Kiraayistiin immoo Kiristoos jechuudha. Warra Kiristoosiin fakkaatan jechuudha. Kiristoos duukaa kan adeeman jechuudha. Akka Kiristoositti kan dubbatan jechuudha. Waan Kiristoos hojjete kan hojjetan jechuudha kiristaana jechuudha. Malee kiristaana kan jechisiisu fannoo mormatti kaawwachuu duwwaa miti. Fannoo laxxafachuu duwwaa miti. Isa fannoo irratti rarra'e sana beekuudha. Dhoksaan fannoo isa fannoo irratti gatii kaffale beekuudha. Isa fannoo irratti dhiige sana beekuudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos fannoo irratti waan inni hojjete hin dafee isinitti hima. Tokkoffaa Yesuus Kiristoos fannoo sana irratti kan inni hojjete golgaa diinummaa, golgaa du'aa, golgaa nu gidduu ture sana tarsaase Yesuus. Golgaan mana qulqullummaa hin tarsa'edha. Efesoon boqonnaa 2:14. Keenya Kiristoos nagaa keenya inni keenya diinummaa diige Yihuudotaa warra Yihuudotaa hin taane tokko godhe jedha. Ani ati diina saba Waaqayyoo turre. Diina Waaqayyoo turre. Maaliif diina taane? Warra Waaqan beekne, warra seexana bulan, warra jawweetti sagadan, warra abdaariitti sagadan turre. Gaafa golgaan tarsa'e Yihuudoota warra saba Waaqayyoo jedhamaniif ani walitti dabalamne jechuudha. Keenyan nu gidduudhaa kaase fannoo Yesuus. Keenyan diinummaa kaase. Keenyan seexanni ijaare nu gidduudhaa kaase. Sabooda anis nama Waaqayyoo, mucaa Waaqayyoo ta'uudhaafan carraa argadhe jechuudha. Golgaa tarsaase fannoo irratti Yesuus. Lammaffaa fannoo irratti Yesuus seexana harka duwwaa hambise. Seexanni uumama boqonnaa 3 irratti jannata nama riisise, jannata namatti cufsiise, furtuu aboo nama harkaa fudhateetu mana Waaqaa keessaa nama ari'e. Yesuus Kiristoos fannootti ol ba'ee qulfii seexana harkaa fuudhee amma galuun hin danda'ama jannatatti. Amma galuun hin danda'ama, karaan banameera, karaan argameera, furtuun kunooti jedhee seexana harkaa fuudhee nutti laata. Furtuu isa cufame sana. Isa seexanni nurratti cufe sana, balbala seexanni cufe sana Yesuus fannoo irratti harkaa fuudhe. Qolaasaayis 2:14 waan seerri nurratti caafame
isa nutti hin tolin sana fannoo irratti cinqaarsuu isaatiin iddoo isaadhaa balleesseera jedhee ka'etu lakkoofsa 15 irratti immoo seexana warra aboo qaban sana fannoo irratti harka duwwaa hambisee qullaa isaan dhaabe jedha. Yesuus fannoo sana irratti seexana harka qullaa hambise. Aboo nutti laate. Maqaa Yesuusiin gaafa jennu har'a seexanni kan inni iyyuuf kan inni caraanuuf fannoo irratti Yesuus furtuu harkaa fuudhee nutti laate. Aboo seexana harkaa fuudhee nutti laate. Dhoksaan fannoo sagan. Sadaffaa. Dhoksaan fannoo cubbuu addaamii jalqabee dhala namaarra ture sana. Cubbuu nuti keessatti dhalanne, cubbuu ittiin guddanne sana. Cubbuu nama hundumaa fudhatee Yesuus hoolaa Waaqayyoo. Yesuus hoolaa Waaqayyoo cubbuu kana dhanqasaatti baate fannoo irratti ol bahe. Fannoo irratti cinqaarsee, fannoo irratti hambisee ofii isaatii irraa bu'e jechuudha. Cubbuun duguugee nurraa fuudhe Yesuus fannoo irratti. Dhoksaan fannoo karaa Yesuus Kiristoos cubbuun keenya nuuf sallasameera. Cubbuun keenya nurraa hiicameera, nurraa haqameera, dhiiga Yesuusiin qulloofneerra. Nuyi saba qajeelaa, saba qulqulluu taaneerra. Kana dhoksaan fannoo. Dhoksaan fannoo inni afuraffaan Yesuus Kiristoos fannoo irratti gaafa ol ba'e abbaa wajjin walitti nu araarse. Waaqayyo abbaan achii gadi gaafa nama laalaa ture, cubbuu laalaa ture. Namarratti cubbuu laalaa ture. Seerri Musee yeroo sana luboota iyyuu cubbamoota godhe. Luboonni iddoo aarsaatti du'aa turan. Yesuus Kiristoos cubbamoota fuudhee fannoo irratti luboota nu godhe. Waaqayyo abbaa wajjin walitti nu araarse. Cinaacha isaa uurate. Dhiigicha keessaan araaramne Waaqayyo abbaatti. Ani araara argadheera. Ati araara argatteetta. Kun dhoksaa fannooti. Kun dhoksaa fannooti. Fannoo yeroo laallu kanatu keessa jira jechuudha. Haalleluuyaa. Fannoo irratti anaafati. Waaqayyotti araaramne mucaa Waaqaa, saba Waaqayyoo, ijoollee Waaqayyoo jedhamneerra. Yohaannis boqonnaa 1:12. Gara saba isaa dhufe isaan garuu san simanne hamma isa simataniif ijoollee Waaqayyoo haa ta'aniif aboo mucummaa isaaniif kenne. Aboo mucummaa kan nu kenname fannoo keessatti dha. Dhoksaan fannoo isa kana jechuudha. Isa duraa Qorontos 1:23 immoo kenna. Giriikonni ogummaa, Yihuudoonni immoo milikkita barbaadu. Nuyi garuu Kiristoos isa fannifame hin lallabna. Nuyi garuu Kiristoos isa fannifame hin lallabna. Ani garuu isa fannifame Kiristoosiin nan lallaba. Mata duree biraan qabu, haasaa biraan qabu, oduu biraan qabu. Kanan si taasa'u waa'ee isa fannifameeti. Waa'ee hiccitii fannooti. Waa'ee dhoksaa fannooti. Isa fannifame fannoo irratti isa lallaba. Isa fannoo irratti fannifame lallaba. Isan dubbadha, isan haasaa, isan faarfadha, isa mata dureen koo, isa waa'ee haasaa kooti. Ogummaa warra Giriik miti. Milikkita warra Yihuudii miti. Ani kanan beeku, kanan ittiin fayye dhoksaa fannoo Kiristoosiin lallaba. Ati sarraa qabii Kiristoosiin lallabi. Kiristoosiin lallabu manni kee, Kiristoosiin lallabu arrabni kee, Kiristoosiin lallabu jireenyi kee mana keetti, mana barumsaatti, gabaa keessatti, magaalaa keessatti, lafa jirtu hundumaatti, iddoo daldalaa keetti Kiristoos irraa haa lallabamu. Dhoksaa fannoo namatti himi. Dhoksaan fannoo dhoksaa fayyuu keenyaati. Dhoksaan fannoo dhoksaatiin anaafatti abidda keessaa gara jireenya bara baraatti dabarreera. Dhoksaan fannoo sii galee jennaan muka baachuu miti dubbiin laphee kee keessa Kiristoos jiraatu. Dhoksaan fannoo sii galu. Dhoksaan fannoo fayyina keenyatti achi keessa jira. Hiikumsa keenyatu fannoo keessa jira. Fayyitee tarraa qabee fannoo kanaan. Humna fannoo Yesuus Kiristoosiin hiikamteetta. Humna fannoo Yesuus Kiristoosiin bilisa baateetta. Humna fannoo Yesuus Kiristoosiin harraa qabee jireenyi kee hiikameera.